Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiilooheerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Fulbaana 30-20-22 kanneen dhiyoodhaa fi fagoo jirtan kanneen raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo karaa weebsaayitii garaagaraatiin nu hordofaa jirtan nagaan keenya kabajaa fi jaalala bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Sagantaan keenya har'aa karaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootti isiniif darbu amma jalqabeetiin jira. Sagantaa keenya har'aatiin oduutu dursa. Oduutti aansuudhaan immoo sababa tokko malee xiyyeeffannoodhaan namoota nagaa ajjeesuu fi hidhuun mallattoo sirna abbaa irreeti mata duree jedhuun ibsa adda bilisummaa irraa Oromoo irraa bahetu isiniif dhiyaata. Qophii kanatti aansanii lammiilee Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa buqqaanii mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaamboo qubatanii jiran haala keessa jiran irratti afgaaffii barsiisaa Yuunivarsiitii tokko waliin goonetu isiniif dhiyaata. Sagantaa har'aa isin beeksisuun kan sifaana turu Anmoosiisa Nagaasati. Amma kallattumaan gara oduuttiin isin ceesisa. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu oduu isaa kanaaf qabannee dhiyaanne isiniif dhiyeessina. Dargaggoo Haftaamuu Dhibbaa Baqqalaa dhalataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa onkoloolessa tokko bara 2022 irreecha hora Finfinnee irraa qabamee reebicha waraana sirna bilxiginnaan lubbuu dhabe ta'uu gabaasameera. Dargaggoonni gariin reebicha ulfaataa isaan irratti raawwatameen akkaan miidhamaniiru. Gama biraan jalbultii ayyaana irreechaa hora Finfinnee irraa qabee qeerroo hedduun humnoota tika mootummaa PPtiin bakka adda addaatii butamanii hidhamanii jiran. Dargaggoo hundumaa sarbeessaa godina addaa magaalaa Sulultaa kan ta'e Fulbaana 30 bara 2022 jalbultii kabaja ayyaana irreechaa hora Finfinnee irratti qabamee eessa akka jiru hin beekamne. Maatiif hiriyoonni isaas quba hin qaban jedhameera. Dargaggoo Alex Taayyee jedhamus mana jireenya isaa magaalaa Finfinneetii qabamee haga ammaatti eessa akka buusame hin baramin jira. Irreecha har'aa irrattis dargaggoonni rifeensi isaanii dheeraa ta'e humnoota hidhattoota mootummaan qabamuu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Irreechi hora Finfinnees ta'ee hora Arsadii ukkaamsaa sirna bilxiginnaa jalatti akka geggeessame ibsame. Hirmaattonni ayyaana irreechaa hora Finfinneef bishooftuu hora Arsadii yaada isaanii sagalee bilisummaa Oromoof laatan akka ibsanitti jalbultii ayyaanichaa irraa qabee caasaaleen bilxiginnaa godina hanga onaatti warra sirnicha jalatti hammatamanii jiran qofaaf haala mijeessaa turuu ibsuun uummata kaan danqaa akka turan hubachiisu. Ta'e jedhanii konkolaattota bal'eessuu fi kaan akka hin sossoone ugguruun uummanni gara Finfinneetti ayyaana kanaaf baay'inaan akka hin imalle danqaniiru jedhan. Godinoota Oromiyaa adda addaa irraa uummanni baay'inaan ayyaana irreechaa hora Finfinneef hora Arsadii akka hin hirmaanne awutoobusota illee karaatti dhaabanii uummanni gara dhufeetti akka deebi'u godhaniiru kan jiran namoonni Saabaawwan dubbisee fagoon hafee asuma Amboorraayyuu uummata dhorkaa akka turan ifa godhan. Uummata lixa Oromiyaa irraa gara Finfinneetti ayyaana kanaaf sosso'aa ture irratti ammoo xiyyeeffannaa addaa kennuun akka malee akka ugguranis himaniiru. Dhiibbaa fi dhorkeen jiraatus uummanni addatti ammoo kaa'imman ayyaana irreecha hora Finfinnee irratti argamuuf ijibbaata godhaniin baay'een irraa qooda fudhatuuf milkaa'uu addeessu. Irreechi hora Finfinnees ta'u hora Arsadii walumaa galatti ukkaamsaa sirna bilxiginnaa jalatti kan geggeeffamedha kan jedhan hirmaattonni mootummaan PP haala Oromiyaa keessa jiru waan beekuuf duguggaa sanyii saba Oromoo irratti sirna isaaf caasaa isaan uummata irra ga'aa jiru waan hubatuuf uummanni kun baay'inaan yoo walitti dhufee narratti fincila dhoosa sodaa jedhuun dhiphatu addeessan. Waraanni mootummaa hidhattoonni caasaalee garaagaraa sirnichaa addatti ammoo humni kumaandoo jedhaman dargaggoota irratti
bobbaasamanii reebicha ulfaataa fi hidhaa raawwatanis qeerroon uummata sirna kanaan akka malee miidhamaa jiruuf lammiilee Oromoo qe'ee isaanirraa humna mootummaa fi faannoon buqqaafamanii alatti kufanii jiraniif sagalee ta'uudhaan gaaffii mirgaallee akka kaasan hirmaattonni kunneen addeessaniiru. Jaalalamaa Ayyoo Diroo humnoota mootummaa biltiginnaan qabaman. Ayyuuf maanguddoon Oromoo qondaalaa ABO ta'an Jaalalamaa Ayyoo Diroo fulbaana 29 bara 2022 ganama humnoota mootummaa biltiginnaan mana jireenya isaaniitii qabamanii jiran. Eessatti akka geessamanis haga ammaatti waan beekame hin jiru jechuun maddeen gabaasaniiru. Mootummaan biltiginnaa sadaasa tokko bara 2020 Jaalalamaa Ayyoo Diroo balleessaa tokko malee qabee mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhee hiraarsaa turuun kan yaadatamudha. Uummanni keenya godina Horroo Guduruu Wallaggaarraa buqqa'ee ammallee gargaarsa lammii akka barbaadu ibsame. Uummanni keenya godina Horroo Guduruu Wallaggaarraa humnoota finxaaleeyyii Amaaraa faannoof hidhattoota mootummaa gamtaan isa weeraraniin qe'eef qabeenya isaarraa kumootaan buqqaasamee dirree irratti faca'ee jiru ammallee gargaarsa uummata Oromoo bal'aa barbaada jechuun hawaasi naannoo isaan itti baqatanii jiran ibsanii jiru. Kanneen carraa argatanii du'arraa hafuun magaalaa Shaambuu kaampii Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaambuu maadheffatanii jiran dandamachiisuuf hawaasiif waldaaleen amantaa haga tokko dirmannaa godhaafii akka jiran mul'ateera. Waldaan warra Wangeela Makaana Yesuus Shaambuu hanga dandeettii ishee uummata kanaaf dirmatu oduun achirraa saabaa dhaqqabee godha. Abbootiin qabeenyaa Oromoo, dhaabbattoonni gargaarsaa, dhaabbattoonni amantii waliigalatti ammoo uummati Oromoo qaama isaa sababa weerara alagaan osoo qabu agabee fi harka namaa ilaaluuf dirqame kana karaa danda'een itti dirmatuu qabaan ammallee dhaamsa keenya itti fufiinsaan dabarsinudha. Masaanuu Oosaa kan ta'e Ooraa jedhamu sirna biltiginnaan hundeessamuu maddeen Finfinnee ibsan. Sirni biltiginnaa aadaaf amala akkasumas bartee abbaa isaa TPLF fi PRDF irraa dhaaleen dhaabotaaf dhaabbattoota Oromoof masaanuu bixxiluu itti fufuun fulbaana 30 bara 2022 waldaa qorannoo Oromoo Oosaaf masaanuu kan ta'e Ooraa yookiin Oromoo Research Association jedhu dhaabuu maddeen oduu Finfinnee gabaasaniiru. Namoonni waa'ee Oromoo qoratu jedhamanii waltajjii kanarratti argaman gariin isaanii waa'ee uummata Oromoo qorachuun hafee warra waa'een isaaniiyyuu sichi qorataman ta'uu ka ibsan maddeen keenya hojii fi haalli yeroo ammaa fuggisoo waan ta'eef Oromoon kanaan akka hin dogoggorsiisamne jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaan kanumaan raawwata. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenyaarra akkuma itti fufeetti jira. Kanatti aansuun kan isiniif dhiyaatu sababa tokko malee xiyyeeffannoodhaan namoota nagaa ajjeesuu fi hidhuun mallattoo sirna abbootii irreeti mata duree jedhuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa bahetu isiniif dhiyaata, itti dhiyaadha. Sababa tokko malee xiyyeeffannoodhaan namoota nagaa ajjeesuu fi hidhuun mallattoo sirnoota abbaa irreeti. Ibsa adda bilisummaa Oromoo fulbaana 29 bara 2022. Hidhaa seeraan alaa fi ajjechaan gara jabinaa sababa tokko malee mootummaan paartii bilxiginnaa Itoophiyaa keessatti uummata nagaa irratti raawwatu erga nuti yeroo dhiyoo dhimma wal fakkaataa irratti ibsa baasnee osoo hin turin itti fufee jira. Murni aangoo dhuunfatee jiru ajjechaa uummata nagaa manneen hidhaa fi buufataalee poolisii Oromiyaa hedduu keessatti hidhaman irratti gara jabinaan raawwatu cimsee itti fufee jira. Barsiisaa maqaan isaa Taliilaa Girmaa jedhamu godina Kaaba Shawaa aanaa warra jaarsootti kan dhalate yoo ta'u, haadha warraa fi ijoollee isaa kibba lixa Oromiyaa Beddellee keessa jiraatan daawwachuuf deemee ture. Barsiisaan kun aanaa Daaqwaannaatti ajaja mana murtii malee qabamee fulbaana 3 bara 2022 da'oo dukkanaa keessatti erga qabame booda buufata poolisii keessaa baasanii bakka 77 jedhamutti ajjeesanii jiru. Haaluma wal fakkaataan namoota 16 ajjeesaniiru. Godina Horroo Guduruu magaalaa Shaambuu keessattis humnoonni mootummaan hidhachiisee bobbaase gaafa guyyaa fulbaana 28 bara 2022 namoota 8 mana hidhaa keessaa fuudhanii guyyaa saafaadhaan ajjeesaniiru.
Namoonni maqaan isaanii Gaaddisaa Fayisaa, Dassaaleny Magarsaa, Abbaa Ijoollee lamaa fi Waasee jedhaman kanneen yeroo ammaaf maqaan isaanii adda hin baafamnes keessatti argamu. Kaleessa ammoo jechuun gaafa fulbaana 29 bara 2022 magaalaa Buraayyuu qarqara magaalaa Finfinneetti argamtutti poolisiin sirnichaa obbo Alamaayyoo Diroo Abbaa Ijoollee 7 fi itti gaafatamaa koree seeraa fi naamusaa adda bilisummaa Oromoo to'achuudhaan mana hidhaatti galchanii jiru. Ammaan duras obbo Alamaayyoon sababa tokko malee humnoota sirnichaatiin yeroo hedduu qabamanii hidhamaa turan. Namni kun dhimmaa fi kaayyoo qabsoo Oromoo karaa nagaan leellisuun kan beekamu yoo ta'u miseensa dammaqaa adda bilisummaa Oromooti. Obbo Alamaayyoon haati isaanii dhiyeenya kana du'aan waan boqotaniif gaddarra turan. Nama nagaa qabsoo karaa nagaa geggeessaa jiru kana hidhuun maatii fi uummata Oromootiif miidhaa guddaa waan ta'eef hatattamaan hidhaarraa akka gadhiifamu gaafanna. Torban darbe humnoonni nageenyaa murnicha hayyuu fi qorataa beekumsaa ganamaa Oromoo Profeesar Gammachuu Magarsaa qabanii hidhanii booda gadhiisanii turan. Gochi itti gaafatamummaa hin qabneef maalla dhibdeen akkasii kun hayyoota Oromoo dhiittaa mirga namoomaa murnichaa dirree siyaasaa walqixxee ta'eef nageenya dhabuu akkasumas manca'insa nageenyaa hammaachaa deeme ilaalchisee yaaddoo qaban dhageessisan sodaachisuu fi rakkisuuf kan yaadame yoo ta'u kun ammoo gara gaaga'ama siyaasaaf manca'insa namoomaa hamaatti deema. Gochaa baay'ee fokkisaa fi jibbisiisaa yeroo ammaa murni aangoo dhuunfatee jiru raawwatu keessaa kan biraan ammoo dargaggoota nagaa hidhaman mana hidhaa fi buufata poolisii irraa baasuudhaan gara mooraa leenjii waraanaatti baay'inaan geessaa jiru. Dargaggoonni kunis torban tokko yookaan lama leenjii erga fudhatanii booda gara adda waraanaa kaabaa fi Oromiyaatti bobbaafamu. Ijoolleen dhiiraaf shamarranii umurii barumsarra jiraniif adda waraanaa deemuudhaaf qaamaaf sammuudhaan hin bilchaannes miidhama gara jabinaa hamaa kanaaf saaxilamaniiru. Haala kanaan lubbuu dargaggootaa fi shamarraniin taphachuun hawaasichaaf kisaaraa fi gaaga'ama hamaadha. Namoota to'annoo seeraa jalatti argamaniif hidhamanii jiraniif eegumsa seeraa barbaachisaan godhamuuf yoosoo qabu mana hidhaa keessaa baasanii haala suukanneessaadhaan ajjeesuun seera mirga namoomaa biyyaalessaa fi idil addunyaa cabsuu waan ta'eef namoonni fi dhaabbileen nagaaf tasgabbii leellisan marti gocha shororkeessummaa murni aangoo qabatee jiru tumsan kana balaaleffachuu qabu. Waan kana ta'eef hawaasni idil addunyaa itti gaafatamummaa isaanii sirnaan akka ba'an dhaammanna. Keessattuu tarkaanfiin abdii kutachiisaa yeroo ammaa sirnichaa fi haalli walumaa galatti Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru balbala tokko tokko keenyaa rurrukutuun isaa waan hin oolleef xiyyeeffannoo addaatiin ilaaluun baay'ee barbaachisaadhaa fi murteessaadha jenna. Oromoon roorroo dhiittaa namoomaa kana karaa danda'u hundaan tokkummaan dura dhaabbachuu akka qabu waamicha dhiyeessina. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo fulbaana 29 bara 2022. Mandala
jalaliite gabrummaan dhalate baanga boolante biiti teenya nututti aana injiraata ganna nuyaamti arras jalaliite gabrummaan dhalate baanga boolante biiti teenya nututti aana. Kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya amma immoo lammiilee Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa buqqaanii mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaamboo qubatanii jiran haala keessa jiran irratti afgaaffii barsiisaa yuunivarsiitii tokko waliin goonetu isiniif dhiyaatati itti dhiyaadha. Sodaarraan kan kee gara magaalaa Shaambuutti baay'een kan baqatantu jiru. Kanaaf hawaasni kun baay'een isaa namni xiyyeeffannaa kennee fi birmannaa godheef illee jiru. Namoonni baay'een amma haga sa'aatii odeeffannoo fi akka namoonni walitti qabeenya adda addaa birrii walitti qabaniiti mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaambuu keessatti nyaanni kan dhiyaatee fi jiru marsaa tokkoo fi. Tole. Kanaaf haga nama naannoo sa'aatii 8tti namoota 1,500 kan ta'antu turani. Amma hawaasni kun booddee kana immoo lakkoofsaan isaan kana meeqa takka dabalame addaan hin baafanne hammanni addaan baafadhetti naannoo 500 irratti immoo kan dabalee galee muraasni jira. Isaan kun namootumatu qabeenya tokko birrii amma kiisidhaa qabu walitti qaqqabee nyaata akka isaan argatan gochaa jira. Haala kanaatiin iddoo kanatti walitti qabee kan jiran. Mee haalli isaanii amma akkuma naa kaastanii uummatatu isaan gargaaraa jira jettanii uummata aanaa lamaa ol irraa buqqa'ee gara keessanitti dhufe kana uummannis haga yookiin immoo hagam gargaaruu danda'a? Uummanni kun yoo amma 500 oliidha kan amma isin bira jiru. Gaafa uummanni kun tarii dabalaa yoo deeme maal gootu? Maaltu akkam gochuun danda'ama jettu? Haga ammaatti rakkisaadha. Namni baay'inni isaa dabalaa yommuu deemu hawaasni illee gargaarsa kana itti fufsiisuu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf mootummaan wanta godhamuu qabu gochuuf irra jira, ilaalamuu qabu. Hawaasni kun gargaaramuu qabu. Daa'immantu jira, maanguddootatu jira, dubartootatu jira waan ta'eef mootummaan ilaalcha godhee gargaarsa godhamuu qabu gochuuf irra jira kan jedhudha. Amma yeroodhaaf malee hawaasni ofii akkanatti gargaaree haga yoomitti tufa kan jedhu abdiin waan jiru natti hin fakkaatu. Akka odeeffannoo tokko arganne jennetti akka yuunivarsiitii keessa mooraa yuunivarsiitii keessa jiraniin alallee mana uummataa keessa barandaa uummataa kan kufanii jiran namoonni hedduutu jiru jedhanii kan haga tokkodha kan gama keessan dhufanii akka odeeffannoo qabnutti. Mee barsiisa itti dhiyeenyaan nama kana argitaniittu fuula isaanii irraa waan mul'atu miira isaanii itti dhiyeenyaan hordofaa jirtu argaa jirtu waan ta'eef mee miirri uummata sanaa yookiin immoo namoota buqqa'anii gama keessan dhufan kanaa maal fakkaatame miidhaa isaanirra ga'e kanaa osoo bakka isaanii buutanii ibsitanii akkamitti ibsuu dandeessume? Uummanni baay'ee rakkoo guddaa keessa kan isaan jiran, sodaa guddaa keessa jiru, rakkoo guddaa keessa kan isaan jiranii. Gammachuun irraa mul'atu hin jiru. Maaliif daa'imni manaa baatee hin beekne, daa'imni rakkina agartee hin beekne rakkoo fi bakka tokkotti walitti qabamanii kan jiran waan ta'eef sodaa qabu. Akka waliigalaatti sodaa qabu, gadda qabu. Haala kana jira. Namoonni ammallee lakkoofsaan hin dabaladhee yaada. Ganaa baay'een isaanii ammayyuu namoonni kan galaa jirantu jiru. Magaala keessa olii gadi namni akkuma akka asatti dhiyaatu inni kan mooraatti inni kan namatti baqateetu jira. Akkuma waliigalatti gammachuun qaban rakkoodha rakkina keessa jiru. Mee namoonni kun hoggaa manaa ba'anii kan lola jalaa dheeffa baqataniiti kan gara sanatti gara magaalaa Shaambuutti ol dhufanii
waan uffatan qabatanii hin baane wanni irra ciisanuu wanni isaan qabatanii ba'an hin jiru. Uummanni immoo uummanni ofii isaatiifuu waggoota kana rakkoo keessa jira. Haalli qaala'insi biyya kana keessa jiru akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Uummanni kun yoo danda'e waan isaan nyaataniif dhuganuu danda'uu ni danda'a. Haga danda'e isaayyuu haga muraasa tokko waan isaan uffatan wanni isaan irra ciisan kanoo akkam yuunivarsiitiitu danda'ee moo akkamitti jirtume? Inni kun amma tokko bukkee dhaabataati kan jiramu guutummaan guutuudhaan ammallee egaa yoo kana booddee kan dabalaa deemu ta'e humni yuunivarsiitiis waan danda'u ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef akka waliigalaatti gabaabsi yommuu sittuu rakkoo hamaa keessa jiru qaamni isaan gargaaruu isaan barbaachisa. Namoonni baay'een ijoollee qabatanii guyyaa lama karaa bulanii fira firatti maqaa baqataa bosona bulaadha kan isaan dhufanii dadhabbii qabu ijoolleen beela qaban jiru. Kanaaf akkuma waliigalaatti rakkoo guddaa qabu. Kanaaf qaamni ilaalu gargaarsa gochuufi qaba. Isinis gama keessaniin miidiyaadhuma irratti illee sirriitti tooratti hojjettan kan jedhu qaba dhaabsa. Ulfaadhaa galatooma. Mee immoo gaaffii garuma xumuraatti gaaffii tokkoon isin gaafadha. Tarii namoota kana amma kan itti dhiyeenyaan quba qabdu isin bira jiru waan ta'eef naannoo sanatti lola jalaa dheessaniiti kan jedhamudha odeeffannoon jiru. Qaamni lola kana isaan irratti bane kuni akka odeeffannoo namarraa hawaasa naannoo sana warra dhufee isin bira qubate irraa dhageessanitti tarii yoo odeeffattanii raattanii eenyu jedhanii himatu? Amma guutummaadhaan baay'een kan itti dhiyaannee namoonni nu caalatti sissiqanii odeeffannoo irraa fuudhan jiru. Nuyi haala isaanii tokko tokko waan tokko tokko mijeessuudhaaf kan itti dhiyaannedha. Akka jedhamutti maal jedhu afaanii Amaariffaa yookiin immoo hidhattoota Amaaraa faannootu nu buqqisee mana keenya hin gubaa jiru qabeenyi keenya hin saamamaa jira isaaniin baqanneedha kan jedhamudha. Humna kanatu nu kaasee buqqisee keenyarraa kan jedhamu odeeffannoo akkasii kennu muraasni isaanii. Tole, mee barsiisa isin hawaasa sana keessa jirtu ummata sana itti dhiyeenyaan quba qabdu maaliif oolla bultiin keessan isaanii waliin waan ta'eedhaaf ummanni kun ummata waggaa dheeraadhaaf waliin illee jiraachaa turedha. Hawaasa sana keessatti saboonni kun lamman iyyuu waliin kan turanidha. Yeroo ammaa kana mee maaliidha kan waan kana akka sadarkaa kana ummanni aanaa 2-3 buqqa'uu fide kun isa kana irratti waanaa jettanii? Kanallee gara duddubbee isaa gadi fageenyaan akkana jedhee sitti muudhaaf xiqqoon ulfaata. Baagiraawundi isa baay'ee hubannoo isaa ammaa kanaaf wanti itti adeemnee bira keenya baay'een kan adda baafanne hin jiru. Garuu qe'ee keenya irraa kan kaane sababa nama armaadhatti eera sanarraati qe'ee dhiisnee baanee jedhamee kan uummanni dubbataa jiru haasaa dhimmi biraa yookiin kana kan jedhamu hin jiru waanuma kana himatu gabaabsaniiti. Tole barsiisa ulfaadhaa mee xumura irratti isin barsiisaadha ummata sana keessa jirtu mee ummata kanaafis qaama mootummaatiif immoo ummanni kun gargaarsa barbaada. Lolli kun akka kanatti fufeennaan ummanni kun ni buqqaa qabeenyi isaanii saamamaa ummata kana deebisanii dhaabuun iyyuu immoo baay'ee yeroo dheeraa namatti fudhachuu danda'a. Humna namaatii olillee deemuu danda'a waan ta'eedhaaf osoo rakkoon hammaataan kana caalu hin dhufiniin qaama dhimmisaa laallatu maal gochuu qaba? Akka barsiisaatti akka hayyuu tokkotti maal dhaamtume? Akka hayyuu tokkotti yookiin akka yaadutti maaltu godhamuu qaba? Hawaasni kun osoo rakkina kanaan caalaa keessa hin galiin osoo hin dararamiin osoo beelaanis wantoota adda addaatiin miidhaan guddaa irra hin galiin mootummaanii fi hawaasni hundumtuu xiyyeeffannoo guddaa itti kennanii irratti hojjetanii hawaasa kana deebisanii gara naannoo isaatti nagaadhaan akka inni deemee makaratti yookaan hojjetee jiraatu gochuun gahee mootummaati. Mootummaan cimsee hojjechuu qabaadha dhaamsinaan jedhu. Hawaasnis immoo amma dandahee nageenya isaa eeggatee naannoo isaatti akka jiraatu kan jedhu qaba. Tole barsiisaa yuunivarsiitii Wallaggaa Damee Shaambuu haala uummanni keenya keessa jiru naannoo sanii yeroodhuma gabaabduu yeroo dhiphoo qabdan keessatti haala jiru nu ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaan isiniin jedha. Ayyee isinillee galatoomaa. Sarara
kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya sagantaan keenya har'aa karaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromooti isiniif darbuuf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabneetiin jira. Sagantaa keenya yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa jecha baga irreecha bara 2016 isiniin ga'e jecha nagaan turaa jedha.